Viidiyoon kun shamarraniif dubartoota hundumaafuu addunyaa kanarratti dhiira barsiisuurraa harka hedduu dubartii barsiisuun bu'aa hedduu fiduu danda'a. Jijjiirama guddaallee fiduu danda'a. Laakiin dubartoota keenya wanni barsiisuun faayidaa guddaa qabu duniyaa caala diin barsiisuun isii faayidaa guddaa ifiif kenna. Osoon ani malika biyya takkaa rabbiin na godhe dubartoonni kamiyyuu osoo gara bultii hin seeniin duratti akka diin isaanii baratan nin dirqisiisa ture. Nama sartifikeeta diin hin qabne akka inni gara bultii seenuun hin godhu ture. Li'annahu dhaloota jijjiiruudhaaf wanti kun waan guddaadha jedhee waan yaaduuf waan argeefilleedha. Fakkeenyaaf akka lu'ulu'aatti yoo fakkeenya ofirraa ka fudhadhu taate ani waggaa 12 barnoota idilee baradhee eegas waggaa 4 yuunivarsiitii keessa ture. Walumaa galatti turtii waggaa 16 booda sartifikeetii akka addunyaatti bachelor degree applied mathematics dhaan fudhadheera alhamdulillah rabbil alamin. It's not bad. Badamiti kana arkachuun illeen milkaa'ina guddaadha. Haasaa addunyaa tanarra namaan haasoftuuf namni itti isin tuffatu. Laakiin wanni seenaa hin qabne, wanni gadda hin qabne, wanni gartee figatee hin deemne, hiriyaan dhugaa, saaxibni dhugaa, dachirrattillee, qabrittillee bakka hunda si jalaa nafne kalaama rabbii kana. Wallahu alladhi nafsi biyadihi ani digrii kana jechuun barnoota amma fixe kana bu'aa bahii hedduu itti dabarseetiin hin fixe. Shamara ta'anii yuunivarsiitii seenuun fitnaa. Shamara muslimaa ta'anii yuunivarsiitii seenuun immoo fitnaa dachaadha. Hedduu ulfaata nama beekuuf jechuudha. Dubra taatee yuunivarsiitii seenuun keessatti immoo islaama ta'uun adabbii mataa isaati. San hunda dura dandeettii tiyyaanii miti tarabbiitiin haraas gaheera. Akkana godhe akkas ta'e acheevee akkasi. Sun alaa dargamu waan rabbiin naaf kenne takka alhamdulillah akka eebbifamuu qabutti eebbifame. Garuu ani gammachuun an addunyaa kanarratti itti gammade tana fakkeenya guyyaa dhalootaati. Namni guyyaan eebba isaa jechuun guyyaa dhaloota lammataa jechuu dandeenya. Garuu ani gammachuu gaafa quraana kana gadi hin gahu gammade hin gammanne gaafaan eebbifamu jechuudha. Li'annahu quraanni kana addunyaarra sindiisu. Qabrii jalatti sindiisu. Ani fitnaan fedhe addunyaa tanarra natti haa dhufu. Rabbi wajjin numa bira tara. Garuu rabbiin fitnaa diiniin rabbi sin hin fattaniin. Ammas fitnaa quraana kana onnee tiyya keessaa haaquun sodaadhaan. Ani sirba dhaggeeffachuu jibbuu osoo hin tahin dhaggeeffachuurraa fagaachuu osoo hin tahin niin sodaadha onnee tiyya keessaa haqama jedheetini. Waan hin sodaadhuuf even osoo narrallee dhufuu baatee natti tola. Li'annahu wanni lama onnee takka keessatti walitti hin qabamtu waan ta'eef. Dubartoota wanni seenaa hin qabne quraana kana billahi alayka rabbuma keessanii jedha diin keessan baradhaa. Bultii teessan akka itti qabattan beeytan. Jireenya keessan akka itti oofattan beeytan. Ka dhufe marti gara fedhe isiniin oofu. Gadhaabatiinsa qabdan. Dhaloota jijjiiruu dandeettan. Guddisa ilmaanii irratti namni gahee guddaa qabu shamarrani malee dhiiraa miti. Dhiirti gaheen isaanii muraasa. Ilmaan sheekota ulamaa gurguddaa ka gartee muuziqaa baasan hedduu isaanii argu jirra. Ilmaan haati isaanii garuu ilmii qabdu. Haati isaanii quraanaa fi hadiisa qaraatee jirtu jallatuun isaanii ni ulfaatan jallatan. Li'annahu dheengin isaaniitu quraana waan ta'eef ni qaraati ni wayitasiin qaraatu ni dhagaa wayitasii waa wahii jettu ni dhagaa haasofni ifi dikrii waan ta'eef guddinni ilmaanii immoo haadharraa achiin fagaatu yoo dhaloota kana ni jijjiirra ka jennu taate dubbiin as keessa osoo hin ta'iin as keessatti hafte. Tana rabbiillee narraa quba qaba. Faayidaa waan tana keessa jirtu wallahi osoo akhirattu itti milkaan hin jirtu ta'ee addunyaa matanaaf jechayyuu waa hedduuf keessaa qaba. Namni jireenya gaarii jiraachuu barbaade diin isaa haa baratuuti. Keessaahu shamarran. Shamarran carraa shamarran irraa barachuu argattan immoo gadhaabadhaatii qaraa. Li'annahu onneen teessan gadhaabattee qaraatii waan ta'eef jechuudha. Mee akka shamarraniitti seenaa haa dalaynu. Seenaa haa dalaynu. Ufii kennaa wal qaraasisneeti mee seenaa guddaa takka haa dalaynu. Anis rabbiif jecha nuuf qabu deema. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.